Maayikii warra dhiiraa gama bitaa jirurraa namni musliima hin taane jira. Maqaan kiyya Joosef jedhama. Gaaffilee lama qaba. Muslimtoota dhiiraa hundaaf dubartoota afur fuudhuun maaf hayyamame? Gaaffiin lammataa immoo Iyesuus Kiristoos fannifamuu dhabuusaa akkamitti mirkaneessuun danda'ama? Obboleessi gaaffii lama gaafate. Obboleessi hordofaa amantii kiristaanaati? Eeyyan. Obboleessi gaaffii lama gaafate. Islaamummaan dhiirri haga afurii fuudhuu danda'a jechuun maaf hayyame? Islaamummaan dhiirri haadha warraa takka ol akka fuudhu maaf hayyame jedha. Gaaffiin lammataa immoo Iyesuus Kiristoos fannifamuu dhabuu isaa akkamitti mirkaneessite jedha. Quraanni kitaabota amantii dachii tanarra jiran keessaa kitaaba haadha warraa takka qofa fuudhaa jee barsiise. Macaafa dubbistuus, raamaa dubbistuus, veedaa dubbistuus Quraana yoo taate malee kitaaba dachii tanarra jiru keessaa kan dubartii takka qofa fuudhaa jeen argattu. Raamaayini dubbistuu kitaaba warra Hinduu jechuudha. Abbaan Shiriiraam haadha warraa takka ol qaba. Mahabaraat yoo dubbistuu Shirii Kirishiniin haadha warraa meeqa qaba? Afurii, kudhanii, kuma kudhanii. Inni haadha warraa 16,108 qaba. Kanaafuu Shirii Kirishiniin haadha warraa 16,108 eega fuudhe namni musliimaa haga afurii fuudhuun maaf badii ta'a? Macaafa warra kiristaanaa kakuu moofaa wayita dubbistu Salamoon yookaan Suleymaan nageenyi rabbi isarraa jiraatu haadha warraa 700 qaba jaamee barreeffamee jira. Abrahaam yookaan Ibraahim nageenyi rabbi isarraa jiraatu haadha warraa 3 qaba jaamee jira. Kanaafuu kakuun moofaan haadha warraa haga feete fuudhuu qabda jee si barsiisu jira. Haaluma wal fakkaatuun kakuun haarofni ammoo kakuu moofaa hordofuu qabda jee si barsiisa. Kanaafuu akka Hinduuzimitti, akka Kiristaanummaatti, akka amantii Yihudaatti haadha warraa haga feete fuudhuu ni dandeessa. Boodarratti bataskaanni waa'ee fuudhaarratti daangaa godhuun kiristaanni haadha warraa takka qofa fuudhuu qaba jedha. Rabaay Beenshamkiin Yahudaa innis boodarratti Yahudoonni haadha warraa takka qofa fuudhuu qaban jechuun daangaa godha. Kanaan ala duraan haadha warraa haga fedhan fuudhaa turan. Seera adabbii akka Indiyaatu bara 1954tti heera sirna gaa'elaa jiru jalatti warri Hinduu haadha warraa takka qofa fuudhuu qaban jechuun seera kaa'e. Kitaabban amantii garuu daangaan isaan kaa'an hin jiru. Quraanni maal akka jedhu xiinxalli naa laallu. Quraanni suuratul Nisaa suuraa 4ffaa ayaa 3ffaa irratti dubartoota isinitti bareedan 2, 3 yookaan 4 fuudha. Yoo waliin qixxeessinuu sodaattan ammoo takkittii fuudhaa jedhe. Himni waliin qixxeessinuu sodaattan ammoo takkittii fuudhaa jiru kun Quraana keessa malee kitaabban amantii biraa keessatti hin argamu. Quraanni dhiirri musliimaa tokko haadha warraa takka ol haga afurii fuudhuu ni danda'a jee maaf karaa akka godhe haa laallu. Uumamaan dhalaa fi dhiirri lakkoofsaan wal qixa ta'anii dhalatu. Haa ta'u malee ogeessa daa'immanii osoo gaafattanii daa'imman dubaraa daa'imman dhiiraa caalaa dhukkubaa fi jarmii ofirraa ittisuu ni danda'u jaanii isinitti himu. Kanaafuu ijoollummaa irratti wayita wal bira qabnu dhiira hedduutu ijoollee dubaraa caalaa du'u. Kanaafuu sadarkaa ijoollummaa irratti lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa dhiiraa ni caala jechuudha. Aadaduma umriin isaanii dabalaa deemuun sababa waraanaatiin, sababa farshootiin, sababa baala sammuu nama hadoochiitiin, sababa balaa garaagaraatiin dhiirri lakkoofsaan hedduu ta'uu dhumu jira. Kanaafuu har'aan tana lakkoofsa dhiiraarra lakkoofsa dubartootaatu caala. Biyyoota muraasa akka Indiyaa fi Chaayinaa keessatti lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa warra dhiiraatii gattee argama. Sababni isaa immoo fiimeel fiitasaayid daa'imman dubaraa garaa baasuu fi fiimeel infiitasaayid daa'imman dubaraa eega dhalatanii booda ajjeesuudha. Akka gabaasa BBCtti Indiyaa keessatti ulfi 1000 lakkaa'amu dhalaa ta'uun eega barameen booda garaa baafamu jira. Lakkoofsa kana guyyoota 365 wayita baay'istan daa'imman miiliyoonaan lakkaa'aman waggaa waggaan Indiyaa keessatti eega dhalaa ta'uun isaanii barameen booda garaa baafamaa akka jiran hubattan. Akka hospitaala bulchiinsa Taamil Naaduutti daa'imman dubaraa dhalatan 10 keessaa 4 ni ajjeefamu. Dalagaa hamaa ulfa dubaraa garaa baasuu fi daa'imman dubara ta'anii dhalatan ajjeesuu kana osoo dhiisneeti. Indiyaa keessattis lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa dhiiraa ni caala. Chaayinaa keessattis dalagaa hamaa kana yoo dhaabne lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa dhiiraa ni caala. Har'aan tan USA keessatti qofa lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa dhiiraa miiliyoona 4.7 caala. UK keessattis lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa dhiiraa miiliyoona 1.2 caala. Jarman keessattis lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa dhiiraa miiliyoona 1.6 caala. Raashiyaa keessatti qofa lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa dhiiraa miiliyoona 10.6 caala. Addunyaa guutuu keessa lakkoofsi dubartootaa lakkoofsa dhiiraa miiliyoona meeqaan akka caalu rabbitu beeka. Yaada ati dhiirri tokko haadha warraa takka qofa fuudhuu qaba jechuun osoo walii galeewu obboleettiin ta'e Ameerikaa keessa jiraattaa jennu yookaan ammoo obboleettiin ta'e Ameerikaa keessa jiraattaa jennu. Dhiirri jiru hundi haadha warraa takka osoo fuudhe dubartoonni miiliyoona 4.7 ta'an abbaa warraa malee hafu jechuudha. Obboleettiin ta'e dubartoota heeruma malee hafan keessaa takka osoo taate yookaan ammoo obboleettiin ta'e dubartoota miiliyoona 4.7 kan abbaa warraa argachuu hin dandeenye keessaa takka osoo taate filannoon qabdu lama qofa. Inni tokko nama fuudhee qabutti haadha warraa lammataa taate heerumuudha. Yoo hin taane ammoo meeshaa uummataa ta'uudha. Meeshaa uummataa jecha hamaa akkanaa fayyadamtaan jechuu dandeessu. Jechi gaariin an fayyadamuu danda'u isa kana.
jecha kanarra bareedaa argachuu hin danda'u. Arraantan Ameerikaa keessatti dhiirri tokko haadha warraa takka fuudhee tasgabbaa'uu isaatiin dura avareejiidhaan dubartoota garaagaraa 8 waliin wal qunnamtii saalaa raawwata. Ameerikaa keessatti sanyoo yookaan goshoo qabachuun baramaadha. Sanyoo yookaan goshoo 5, 10, 20, 30 qabaachuun rakkoo hin qabu. Haa ta'u malee haadha warraa takka ol seeraan fuudhuun isaaniif hin liqimfamu. Dubartiin takka sanyoo nama tokkoo yoo taate mirga guutuun qabdu. Kabajaan isiin mulqama. Haalaan hin kunuunfamtu. Akka Islaamummaatti dubartiin takka haadha warraa lammataa taatee yoo heerumte kabajaan isiin eeggamaa, mirgi isiin kabajama. Haalaan kunuunfamti. Dubartoota haala amala gaarii qaban dhiira fuudhee qabutti haadha warraa lammataa taatanii heerumuu isinii wayyamoo meeshaa ummataa ta'uu isinii wayye jettee osoo gaafatte filmaata jalqabaa san fudhatu. Kanaafuu Islaamummaan dhiirri muraasni haadha warraa takkaa ol akka fuudhu hayyamee jira. Kunis kabajaa dubartootaa eeguufi. Gara gaafii kee lammataa wayita dhufu. Dubartootaafuu abbaa warraa tokko walitti heerumuun hayyamamaa? Obboleessi gaafii dabalataa gaafachuu jira. Yeroon nuti qabnu murtaa'aadha. Gaafii 2 gaafattee turte, amma immoo 3ffaa gaafachaa jirta. Deebisaan gaafii duraaniitiif kenname si qubsee jira? Deebisaa duraatiin gammadee jira. Maasha Allah, gammaddee jirta. Hayyee, obboleessi dubartiinoo abbaa warraa tokko olitti heerumuu dandeessi je. Yoo dubartiin abbaa warraa tokko olitti heerumte rakkoon amma qabnu kun haalaan babal'ata. Jechuun kiyya dubartoota musliimaati. Akka dubartoota hundaatti dubartiin takka abbaa warraa tokko olitti heerumte rakkoon amma qabnu kun haalaan hammaata. Kun qabxii isa duraati. Qabxiin lammataa dhiirri tokko haadha warraa takkaa ol yoo qabaatee ilmaan irraa argate karaa salphaan abbaan eenyu haati eenyu akka taate adda baafachuu ni dandeessa. Garuu dubartiin abbaa warraa tokko ol qabaattee daa'ima dhalte garuu qorannoon DNA ni jira. Obboleessa deebisaa kiyya akka xumuraan hayyame. Gaafii gaafattee jirta. An jidduu seenee jira? An addaan sokotee jira? Addaan kutee ramoon kunne? Hin kunne. Kanaafuu maaf addaan na kutta? Eega deebisaa kennee xumureen booda gaafachuu ni dandeessa. An Dooktara Fayyaati. Ati Dooktara Fayyaati? Miti. An Dooktara Fayyaati waa'ee qorannoo DNA ni beeka. Isatti siif dhufa. Dubartiin takka abbaa warraa 2 osoo qabaattee ilmoo argatte mana barumsaa dhaqxee mucaa san galmeessuuf yoo deemtu maqaa 2 kennuun isii irratti dirqama ta'a. Waa'ee qorannoo DNA dubbattee jirta. Waa'ee isaan hin beeka. Qorannoon DNA waan dhiyeenya kanaati. Waggaa 50 dura qorannoon DNA jira? Hin jiru. Waan dhiyeenya kana argame. Ta'us 100% amansiisaa miti. Osoo guutuutti amansiisaa ta'e iyyuu waan amma dura ture miti. Islaamummaan osoo yeroon hin daangeffamin amantii ture. Sababaan kana qofa miti. Osoo boru 100% amansiisaa ni ta'a jedhameeyyuu sababaan dubartiin abbaa warraa tokko olitti heerumuun dhorkameef kana qofa miti. Akka saayinsiin nutti himutti dhiirri dubartoota caalaa waa'ee jireenyaa hedduu waliin jiraachuu ni danda'a. Akka saayinsiin nutti himutti dubartiin takka wayita dhiiga aadaa yookaan ayidii irra jirtu jijjiiramni xiinsammuu yookaan saayikooloojii garaagaraa qaama isii irratti ni mul'ata. Kanaafuu haadha warraa nama hedduu ta'uun dirqama isii irraa eeggan bahuu hin dandeessu. Dhiirri garuu jijjiirama akkanaan qabu. Kanaafuu dirqama abbaa warraa nama hedduu ta'uu bahuu ni danda'a. Arraan tan akka saayinsiin nutti himutti dhiirri haadha warraa takkaa ol yoo qabaate hunduu isaaf amanamoo yoo ta'an rakkoon dhukkuboota garaagaraatiin qabamuu hin jiraatu. Haa ta'u malee dubartiin abbaa warraa hedduu yoo qabaatte hunduu isiif amanamoo osoo ta'aniyyuu jidduu isaaniitti dhukkubni wal qunnamtii saalaatiin dabru argamuu danda'a. Dhukkubni sun ammoo gara dhiira biraa karaa salphaan dabruu danda'a. Kanaafuu akka saayinsii fayyaatti dubartiin takka abbaa warraa tokko ol qabaachuun isiif hin hayyamamu. Garuu akka saayinsii fayyaatti dhiirri haadha warraa takkaa ol qabaachuu ni danda'a. Gara gaafii kee lammataa dhufnu. Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu fannifamuu dhabuu isaa akkamitti mirkaneessuu dandeenya jette. Quraanni suuratul Nisaa suuraa 4ffaa ayaa 157 irratti isa hin ajjeesnee isa hin fannisnes isaanitti fakkeeffame malee Quraanni ifatti wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu isa hin ajjeesne isa hin fannisne jee ifatti dubbatee jira. Obboleessaati kiristaana? Eeyyan. Macaafa itti dubbistu wangeela Maatewos boqonnaa 12ffaa lakkoofsa 38 irratti akka ibsametti namoonni gara Yesuus dhufuun yaa barsiisaa mallattoo nutti agarsiisi jedhanii gaafatan. Yeroo kana Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu dhaloonni hamaa fi sagaagalaan mallattoo barbaada. Mallattoo Yoonaas raajicharraa kanaafe mallattoon biraa ittiin agarsiifamu. Akkuma Yoonaas garaa qurxummii keessa guyyaa 3 fi halkan 3 ture, ilmi namaatis garaa lafaa keessa guyyaa 3 fi halkan 3 turuuf jira jee deebiseef. Obboleessi seenaa Yoonaas beektaa? Waa Yoonaas? Nin beeka. Waaqayyo Yoonaas gara ganda Nanawwee jedhamtuu akka deemu ajaje. Yoonaas ergamaa Waaqayyooti. Uummanni Nanawwee kun na dhaga'uu didan jee gara ganda Yoophee deeme. Inni garuu gara Nanawwee deemuu qaba ture. Innis Yoopheetti markaba yaabbatee osoo deemaa jiru bubbeen hamaan roobaa wal makee dhufe.
Seenaan kun macaafa Yoonaas raajichaa keessatti ibsamee jira. Macaafni Yoonaas fuula lama hin caalu. Yeroo sanitti markabaan osoo deeman yoo dambaliin hamaan dhufe, dambaliin sun namni ajaja Rabbii didee waan jiruuf dhufe jedhamee amanama. Yoonaas amanamaa ta'uudhaan nama ajaja Rabbii didee jedhee badii isaa fudhate. Akka amantii yeroo sanitti nama san bishaan sanitti yoo darbite dambaliin sun ni dhaabbata. Yoonaas amanamaa ta'uudhaan namni Rabbii isaa didee ana waan ta'eef bishaanitti na darbaa jedhee uummatatti hime. Amma gaafii si gaafachuu barbaada. Yoonaas wayita bishaanitti darbamu san lubbuun jira moo du'ee jira? Lubbuun jira. Lubbuun jira. Baay'ee gaariidha. Namni bishaan dambalii qabutti yoo darbame du'uu qaba. Yoonaas bishaan san keessatti lubbuun jira moo du'ee jira? Yoonaas wayita bishaanitti darbamu san lubbuun jira moo du'ee jira? Lubbuun jira. Lubbuun jira. Yoo du'e wanti sun raajiin ta'u. Yoo dambaliin jiraate namni numa du'a. Yoo lubbuun hafe garuu raajiidha. Kana booda qurxummiin dhufe isa liqimse. Yeroo qurxummiin isa liqimsu kana Yoonaas lubbuun jira moo du'ee jira? Lubbuun jira. Lubbuun jira. Qurxummiin garaa isaa keessatti qabatee guyyaa 3 fi halkan 3 bishaan keessa daakaa ture. Yoonaas bakka sanii Rabbii isaa kadhate. Yoonaas yeroo garaa qurxummii keessa jiru san lubbuun jira moo du'ee jira? Lubbuun jira. Lubbuun jira. Lubbuun jira. Lubbuun jira. Qurxummiin garaa isaa keessaa darbe. Yoonaasis qarqara bishaanii irra qubate. Lubbuun jira moo du'ee jira? Lubbuun jira. Lubbuun jira. Lubbuun jira. Lubbuun jira. Lubbuun jira. Raajiidha. Amma gaafii biraa si gaafadha. Akka macaafaatti Yesuus Kiristoos wayita masqala irraa buufame awwaala keessa kaayame. Awwaala san keessatti Yesuus lubbuun jira moo du'ee jira? Du'eera. Du'ee jira. Eega du'ee raajii himame san guutee jira moo hin guunne? Garuu gara Rabbii ol fuudhamee jira. Awwaala keessatti lubbuun jira moo du'ee jira? Du'eera. Du'ee jira moo lubbuun jira? Du'eera. Yoo du'e raajii san guutaa jira moo hin guunne? Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu mallattoo Yoonaas raajicharraa kan hafe mallattoon biraa ittiin agarsiifamu. Akkuma Yoonaas garaa qurxummii keessa guyyaa 3 fi halkan 3 ture, ilmi namaatis garaa lafaa keessa guyyaa 3 fi halkan 3 turuuf jira jedhe. Yoonaas eega lubbuun ture, Yesuus Kiristoos raajii himame san guutuudhaaf lubbuun jiraachuu qaba moo du'uu qaba? Du'uu moo jiraachuu qaba? Jiraachuu qaba. Jiraachuu qaba. Lubbuunis jira ture. Garuu ati maaliif du'eera jette? Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu sobaa jira jechuu barbaaddeeti? Yoo du'ee jira jette Yesuus sobaadha jechuu keeti. Rabbi nu haa dhiisu. Kana jechuun Yesuus lubbuun ni jira ture jechuudha. Wanti bataskaanni isinitti hime dogongora. Yesuus itti nageenyi Rabbii isarraa jiraatu amanta moo bataskaanatti amanta? Macaafni Yesuus du'eera jedha. Bakka kamitti akkas jedha lakkoofsisaan himi? Beekumsa agasii hin qabu. Garuu mallattoo Yoonaas ni beektamoo hin beektu? Iyyan hin beeku. Yoonaas garaa qurxummii keessatti lubbuun jira moo du'ee jira? Lubbuun jira. Kanaafuu Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu garaa lafaa keessatti lubbuun jiraachuu qaba moo du'uu qaba? Garuu maan macaafa keessatti lubbuun jira jedhamee ibsamuu dhabe? Ibsamee jira. Bakka kamitti du'ee jira jedhamee ibsame? Du'ee jira jedhamee tilmaamame. Loltuun Roomaa du'eera jee yaade. Eeboon waraananii turan. Garuu lubbuun ni jira. Kaaseeta kiyya Yesuus fannifamee jira kan jiru yoo ilaalte ragaawwan hedduutu dhiyaatee jira. An ragaa takkasiif kenna. Wayita mallattoon kan nijaaniin Yesuus Kiristoos an ilma Waaqaa waan hin ta'eef nama du'e du'aa kaasuu hin danda'a jetti nima. Hanqaaquu isaa hunda zambiila tokko keessa kaa'e. Yoonaas du'eera moo lubbuun jira jennaan lubbuun jira jette. Kanaafuu Yesuus Kiristoosis nageenyi Rabbii isarraa jiraatu lubbuun jiraachuun isarratti dirqamata. Ati maaliif du'ee jira jetta? Waanuma qeessiin sitti himeef. Waan qeessiin siin jedhutti amanta moo waan macaafni jedhutti amanta? Waan macaafni jedhetti amana. Yesuus Kiristoositti nageenyi Rabbii isarratti haa jiraatu amanta moo qeessitti amanta? Yesuusitti amana. Kanaafuu Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu akkuma Yoonaas garaa qurxummii keessa turetti ilmi namaatis garaa lafaa keessa turaa jedhe. Kanaafuu Yoonaas yeroo sanitti du'ee jira moo lubbuun jira? Yoonaas lubbuun ni jira. Kanaafuu Yesuus Kiristoos du'uu qaba moo jiraachuu qaba? Macaafni du'eera san booda kaafame jedha. Macaafni bakka kamitti akkas jedhe? Waan kana barbaaduu qaba. Garuu wanti inni sitti himaa jiru wangeela Maatewos boqonnaa 12:38 irraa. Mallattoo Yoonaas ni beektamii? Nin beeka. Yeroo sanitti lubbuun jira moo du'ee jira? Ni jira. Eega mallattoo Yoonaas beekte bakka inni du'ee jira itti jaame immoo yoo hin beekne waan qalama diimaan barreeffame hordofuu qabda. Wantoonni hedduun kan Phaawulosiin himaman macaafa keessa jiru. Wanti inni jee waan Yesuus jee miti. Wanti macaafa qubee diimaa Red Letter Bible jedhamu ni jira. Macaafa qubee diimaa jechuun wanni Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu jee hundi diimaan barreeffame. Waan qalama gurraachaan barreeffame yoo naa himte sirraa hin fudhu. Maaliif?
sababni isaa wanti gurraachaan barreeffame waan Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa haa jiraatu jee miti. Waan Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa haa jiraatu jee filattamoo waan Phaawulos jee fudhatta. waan Yesuus Kiristoos jedhe. Wanti inni ammas itti himaa jiru waan diimaan barreeffame. Barreeffadhu wangeela Maatewos boqonnaa 12:38 waan gurraachaan barreeffame natti hin fidin. Waan inni dubbachuu jiru kana yoon harkaa kuffisuu barbaadde waan diimaan barreeffame fiduu qabda. So waan Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu jee gara mana keetii deemi macaafa dubbisi yoo wanti barreeffame si amansiise inshallah gara dhugaa dhufta. Galatoom. Atiin gara mirgaa irraan jirtu itti fufi. Akkam ooltan. I just wanted to ask a question related to the Christian who asked the question before, and you mentioned that the soldiers. Gaafii namni kiristaanaan dura gaafatee wal qabatee gaafachuu barbaada. Yesus awwaalamuu isaatiin dura loltuu Roomaatiin osoo lubbuun jiru waraannamee jira jette. Gaafiin kiyya durumaanuu Yesus fannifamee jira moo rakkoon sun akka sammuu danni fannifamoo irraa hambifamee jira? Saved from ever having any of the pain. Obbani maqaan keenyu? Maqaan kiyya Richel jedhama. Gaafiin isiin gaafatte Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu masqala san irratti fannifamee dhukkubbii san keessa dabree jira moo fannifamuu irraa hafee jira jettee gaafatte. Akkaataan seenaan kun Quraanaa fi macaafa keessatti ibsamee garaagarummaa qaba. Ambarataa amantii wal bira qabee qoratu waan hin ta'eef waan isaan lameen keessa jiru ni beeka. Quraanni suuratul Nisaa suuraa 4:157 irratti ammas waan isaan nuti Masii ilma isaa Maryam ajjeefnee jira jedhaniif isaan abaarre. Isaanitti fakkeeffame malee isa hin ajjeesnee hin fannisnees. Wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu je. Isa hin ajjeesne isa hin fannisne. Walaakin shubbiha lahum. Isaanitti fakkeeffame malee isaan isa keessatti wal dhaban. Isa irraa shakkii keessa jiru. Illa ittibaa'a dhanni. Yaada hordofu malee wamaa qataluuhu yaqiina qabatamaatti isaan isa hin ajjeesne. Kanaafuu akka Quraana keessatti suuratul Nisaa suuraa 4:157 irratti ibsametti Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu hin fannifamne hin ajjeefamne isaanitti fakkeeffame malee. Akkamitti wanti kun mudate kan jiruuf nuti hedduus waan nuti hin qabnu. Ayaan itti aanu kan suuratul Nisaa suuraa 4:158 irra jiru dhugumatti Rabbiin gara isaatti ol isa fuudhe jaamee ibsamee jira. Muslimootaaf Quraanni hin ajjeefamnes hin fannifamnes waan jiruuf nuti dubbiin kun nuuf ga'a. Haalli kun fakkeeffamuu isaa qofa beekna. Akkamitti wanti sun mudate kan jiruuf ammoo tilmaama garagaraatu jira. Tarii namni biraa bakka isaa fannifamuu danda'a. Tarii waan biraas ta'uu danda'a. Nuti wanti kun nuun cinqu. Quraanni hin ajjeefamne hin fannifamne waan nuun jeef amannee fudhannee jira. Dhimma gad fageenyaan jiru irratti of hin cinqunu. Macaafa yoo dubbistu seenaalee garagaraa yoo dubbistu wangeela yoo dubbistu Yahudoonni Yesuus maqaa Rabbii xureessee jira jedhanii himatan. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:31-32 wayita Yesuus anii fi abbaan kiyya tokko juusan waan inni aangoo waaqummaa fudhate se'an. Osoo nama taatee jirtu waaqa of gootaa jedhanii isa gaafatan. Waan isaan jaan kana irratti hundaa'uun Yesuus wangeela Yohaannis boqonnaa 10:32 irratti isin waaqayyoota kan jiru kitaaba keessan keessatti ibsamee hin jiru. Namni dubbii waaqayyoo dubbatu waaqayyo jedhamee hin jiru. Wanti macaafni jiru hin diigamu jee itti dubbate. Kanaafuu bakka kanatti inni aangoo gooftummaa fudhatee jira jedhanii yaadan. Dhagaa lafaa fudhanii isa darbatu seenan. Kanatti ansee dalagaa hedduu dalagee jira dalagaa gaarii isa kamiif na reebaa jirtan jee gaafate. Sababa kanaaf jecha mana murtiitti dhiyaatee masqala irratti akka fannifamu itti murteeffame. Yeroo isaaniitti ayyaanni Yahudootaa guyyaa sabtii irra oola. Akka filosoofii isaaniitti namni tokko guyyaa sabtii fannifamuu hin qabu. Guyyaan sabtii ammoo jimaata galgala jalqaba. Kanaafuu jimaata guyyaa fannifame. Osoo laftiin dhiin masqala irraa buufame. Sababni isaa ammoo sabtii masqala gubbaa turuu waan hin qabneef. Akka isaan jaan kanatti masqala gubbaatti fannifamee jira osoo ta'e du'ee jiraa yaada jiruun waliin galu. Sababa inni du'iniif loltuun Roomaa sun eeboon isa waraanee dhiinni keessaa yaa'uu isaati. Saffisaanis awwaala isaaf qophaa'e keessa isa kaayan. Kanaafuu awwaala keessa sabtii guyyaa guutuu ture. Alata ganama ammoo dhagaan awwaala isaa ittiin cufan sochoofamee jira. Maryam Magdalaawii jedhamuun tan beekamtu wayita alata ganama dhayitu dhagaan sosso'ee jira. Dhagaa eenyutu sochoosee kan jiruus gaafiidha. Kanaafuu akkaataa macaafni seenaa kana seene isarratti hundaa'ee wanta inni je'e kanaanuu osoo walii gale tilmaamaan wanti macaafni jiru sirriidha jee osoo fudhadheewu bakka takkatti illee seenaa kana keessatti bakki Yesuus du'ee jira hin jiru. Seenaa kanarraa wanti hubannu mallattoo Yoonaas akkuma Yoonaas guyyaa 3 fi halkan 3 garaa qurxummii keessa turutti ilmi namaatis guyyaa 3 fi halkan 3 garaa lafaa keessa turuu qabaa kan jiru guutuu qaba taanaan Yesuus Kiristoos nageenyi Rabbii isarraa jiraatu lubbuun jiraachuu qaba.
yoo du'eera ta'e immoo Yesuus Kiristoos nageenya Rabbii isarraa jiraatu sobee jira jechuudha. Wangeela Maatewos boqonnaa 12 lakkoofsa 38 irratti mul'ata yookaan tinbiitii mudatuudhaaf deemuu himee jira. Innis akkuma Yoonaas san ilmi namaatiis ta'uuf jira jedhe. Yoonaas waan lubbuun tureef innillee lubbuun jiraachuu qaba. Akka barataa tokkootti wanta dubbisarraa kan hubadhe eega qorannoo gaggeesseen booda Yesuus sobee jiraa yaada jiru fudhachuu hin dandeenye. Mul'ata yookaan profeesii himame san guutuudhaaf lubbuun jiraachuu akka qabu anni namana. Masqala irratti fannifamee jira garuu hin duune. Dictionary afaan Ingiliffaa yoo dubbistu crucifixion jechuun nama tokko masqala gubbaatti fannisuu fi achumarratti du'a jechuudha. Haa ta'u malee dictionary keessa nama tokko eega masqala gubbaatti fannisteen booda yoo namni sun du'uu baate maal jechuu akka ta'e hin ibsamne. Jecha haarofni nuti dhimma kanaaf argachuu dandeenye crucifixion kan jiru ta'a. Fiction yookaan durdurii jechuudha. Masqala gubbaatti ni fannistaa garuu hin du'u. Kanaafuu waan macaafni jiruun osoo walii galeeyyuu Yesuus hin sobne dubbii jettu kan fudhadhu ta'eyyuu crucifixion fannifamee hin duune jechuu ta'a malee crucifixion fannifamee du'e jechuun ta'u. Obbalii deebisaasiif kan dhageetti nama. Thank you. Galatoom.